Kan jirtu hordoftoota yuutuubii kana guyyaa har'aa kan nuti ilaallu wiindoo 10 akkamittiin akka aktiveet godhanidha. Yeroo jalqabaa sooftiweerii yookaan immoo baat faayilii yuutuubii kana gadi jiru liinkii kana fayyadamuutiin jalqaba liinkiin kun yuutuubii kana gadi jira siimoor gaafa jettan isinii baasa liinkii kana irratti kilik gochuutiin faayilii kana argattu. Faayilii kanatti argattanii booda faayila kana daawunlood gootu. Daawunlood gochuutiin asitti kunoo daawunlood ta'eera. Kanatti sana booda gaafa wanta daawunlood ta'e kana bantanii faayilii daawunlood ta'e kana bantanii as keessa faayiloota kana lamaan yoo kun antivaayirasiitiin hin nyaatamne yoo ta'e isa kana raayit kilik gootanii yookaan immoo ekstiraaktii gootanii booda raan as administreetar jettu. Yoommoo isa hin barbaanne ta'e isa kana dabil kilik gootanii bantu. Si'a lama irratti cuqaasuutiin ni bantu jechuudha. Gaafa bantan faayilii kana argattu. Faayilii kana gaafa argattanii faayil seebaas jettanii faayilii kana gaafa inni isinii fidu doot baat jechuun seevii gootu jechuudha. Itti seev gootanii booda faayilii kana deeskitooppii irra ni argattu jechuudha. Kana booda karaa argame mirkaa irratti cuqaastanii raanas administreetar jettu. Yes. Kana booda internet connection qabaachuu qabdu. Kanaaf ammanni guutummaa guutuutti aktiivii ta'eera isiniin jedhutti eegduu jechuudha. Kana booda amma ta'eeraa jechuudha. Kana booda asitti nuu jettanii baatu jechuudha. Kana booda hin cufama. Kana booda already fixaniitu jechuudha.